tokkoof immoo iddoon kun iddoo itti guddadhe isiniin jedheera. Xiqqoo aaraa waan ijaaraniif ganaa maanii qalamiin dibsiifnee mana isaanii girgiddaan akka lassanamitti jira. Isiniin jira. So akkasii yoo yaada gaafii yoo qabaatte tole buloota koo nagaan waaqayyo isiniif abayyatu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Waaqayyoonni madda nagaa keenya ta'e ulfaatu ar'am iddoo tokko deemee jira. Iddoo tokko deemee jira. Mana siistarii deemee jira. Ishii biraan jira. Yeroo xiqqoo booda yeroo qabatan inana asoofsiisa. Yommuu yeroo dhaban nan dhiisa. Nama hin daangessu. Yoo kana dura yeroo baay'eeni sila isinitti mee abbaan manaa ishii waan du'eef biraan guddadhee nama antanii waan jireef viidiyoo waraabaa kuttaa deemnaaman nan des nan jenne. So kanaaf hin bira taree kan yeroo dhufe yaa'u kan hin normaalii waraabe inni nakkaa bade isiniin jedheera. Kanaaf amma yoo yeroo qabaadhe isaan faanas nan waraaba viidiyoodha. Akkasiin isiniin jedha. Mee chaanala koo haaraa warri taatan seenaa subscribe godha, like share godha. Yoo suuqii keessa hojjetti waan ta'eef baay'een teessuu hin baatiin deebiti. Achi keessattis hawaasa'uun baay'eetti hin tolu laayidheetumani. Akkasi ijoolleen immoo hojii mataa isaanii qabu waan ta'eef isheen suuqii keessa hojjetti waan ta'eef itti mijanne. Yoo yeroo argadde ishii faana nan isiniin dubbisiisa isiniin jedha. Akkasi kan hin dhufeef waaqattu redda dhufe sadiin ta'uula. Garuu har'a miinas baay'eetu jira. Ishii biraa uffatoonni taa'an waan jiraniif isaan ka'een simjee miicadheen normaalidha. Qulqulluudha addisiidha gen yoona shantaa keessa yeroo taa'ee jiran ture isaan sisirreessaa jedhan dhufe yeroo dhufu bishaan hin jiru. Bishaan bannaaniin taa'ee dafeen deebi'een dhufeeyyuu amma garuu buluu barbaade buleetan achi babba'ee viidiyoos waraabee deebi'aan isiniin jedha. Akkasii hin jirani. Kanaaf isin chaanala koo warri haaraa taatan seenatii subscribe godha. Gaafii yaada yoo qabaattan immoo komentii jala naa barreessaa isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha. Akkasii gaa. Yeroon isaan immoo isaan faana viidiyoo waraabbachuu argadhe deebi'een isaan faana viidiyoo waraabee gadi isaan isiniin jedha. Yoo ta'u baates immoo hin hafa. Akkasii surumaa biraazariin tokko asinan dhufa jedhee ture. Isa fa'ifaana waliin sin barsiisee ture. Gan hin dhufne yeroon argadhe waliin sin barsiisa rakkoo hin qabu. Gan akkasiin isiniin jedha. Akkas bunallee dhugeen ture garuu nama baay'ata nama waammatanii dhugusaan viidiyoo hojjechuun garuu yeroo qobaatti booda deebinee lammata danfis na waraaba. Dhugaa ollaa waamanii dhugumu ture nama shanjaa waan ta'eef isaan keessa immoo viidiyoo waraabee jechuun shemee kanaaf hin dhiise. Akkasiin isiniin jedha. Banagaraachin mucayyoo tokko maqaan ishii siifan mee yaada yoo qabaatte karaa keessaa koottu mee nama soofsisi. Ginuma akka sagalee waaqayyotti maanni seetanii mucayyoon tokko dhugaa siifan hatta komantii nama jala yookiin viidiyoo nama jala deemtee komantii kenniti. Ta'uun qabu mee sammuu jijjiirradhu.
Anaan jettee turte barana beekatuman dhiise. Engaddas iddoo tokko viidiyoo jalatti waa barreessee argeen ture. Beekatuman bira taaree jechuudha. Yoo eenyu nama chaanaala namaa jala seenee naasa'u jedha jechuudha. Anyways, tokko yoo dogoggoree tokko akka isa bira darbuun beekan akkasittan beeka. Kanaaf dhimma tarii kana si dudubbisu yoo qabaatte karaa keessaa kootu immoo gaarummaan sittan haasa'a. Gaarummaan gaafii na biraa qabdu yookiin yaada na biraa qabdu siifan deebisa. Siifan normaali yuutuubii qabdamoo hin qabdu adoonno hin beekuan. Garuu deemtee jechuutan barreessiin nama yeroo yaada kennitu yaada gaarii burqisiis baqa. Waan si laallatu si jammar namni waan nama sana laallatu burqisiisa ba'a. Wanti inni barreessu wanti inni dubbatu nama sana laallata. Abadan yoo gaarummaan been yeroo dubbattu gaarummaa dubbachuun sitti ulfaata. Baqa yoo hin beekne jechuudha. Yoo gaarummaa beekte immoo darbitee sana keessa immoo karaa gaarii hin taane nama dubbisuu hin dandeessu. Maaliif amala qabdurraan kaateeti waan ta'eef. So barana laafii rannaan jiru gaafii baay'ee barreessite yaada baay'ee barreessite simjeetu waan bira darbee ergasii immoo engaddaa viidiyoo laafii namni laafii irra jira yaada kennaa turre komentii barreessaa jirru as ceete jechuudha gama kootti. So gaafii yoo qabaatte dhimma waan si rakkise gaafii sitti ta'ee waan akkasii dubbattoo jiraate karaa kaan inni dubbisi. Zimjate deemtee barreessin komentii bira nama biraa jalaa yookiin waan ta'e jechuudha. Yaada gaarummaa qabu immoo burqisiisa sammuu kee keessaa yeroo hundumaa. Akkasii sin jedha. Kootu sin jechuu barbaadeeni. Ati eenyudhaan yoo deemte karaa gadheedhaan yoo deemte ani gaarummaa sittan deema karaa keessaa seenii na dubbisi. Yoo lakkoofsa koo beekte ta'e jechuudha. Akkasii sin jedha. Mucayyoo kana barbaadaamee dubbisa. Nagaa gaafadha. Dura nagaa nama gaafachuu haa bartu. Akkasiin isin jedha hundaafuu yaada yoo qabaattan barreessa.